Jaala Usman. Ayi jaala Usman. Gaafi takkaan si gaafata. Jilaa Bogaroo. Hin goonu ga'e. Gaafi abba namaan qaba. Gaafi lachuutu irra sirrii yoo kan deebisu taate badhaasa dhibba shan jedhamu. Gaafiin biyyaas reetii gabaabuu kan inni dubbatanii dhibbi isaa maalaati. Qaqqabanii jechuun deebisi wanta on akka yaa iddootti Miidhaan mul'isee jira. qaqqabanii mul'atanii carraa kan ta'e Fakkaata kan ta'e. carraa kan obboleettii jedhu Maal nu godhe? obboleettii jedhu hin arganne Sagaleen sagaleen mirmaa eegee gadi. Oo goota. ayyee gaafiin inni lammata ni dalaga ni dadhabu ni nyaata ni dalaga hin dadhabu ni nyaata hin Garuu ni dalagee hin dadhabuu qaba. ni nyaata hin dhugu Yookiin hin arganne ayyee gaafii takka gaafiin biyya tokko obboleettii gabaabduu qaqqabanii obboleettii gabaabduu qaqqabanii dubbatanii akkamitti kana jechuun gaafii lameen eegatu. obboleettii gabaabduu qaqqabanii Obboleettii gabaabduu qaqqabatanii dubbatan qaqqabanii osoo hin taane qaqqabanii dhungatanii qaqqabanii obboleettii qaqqabu akkuma seera aadaa Oromoo walitti carraa biraa aadaa Oromoo walitti obboleettii qaqqabanii dubbachuun dhorkaadha. Waan dhiisaa dura wanti qaqqabdee dubbanne obboleettiidha waan taateef dubbachuun akka aadaa Oromoo ni jirti garuu dhungoo ati dubbatu dhungoo jaalalaa osoo hin taane dhungoo obbolummaa tokko. amma onsanii miti Waan kan taate carraa biraa maqaradhu